Laka korkorro amma fin qabu. Awo morale tana itindonu aduudhaadha muka aduudha yoo gamti kaate torbaan lamarra okaa hojjaa tokkorran qaarsiin naan jani beeyta. Ma bayan dhaggeeffadhu. Adawiyyaa maal isniinaame? Isniin. Okay. Jummata dhibba lama sifin naqa shatamati gaadhu. Inshallah. Allahu akbar. Awo TJ khiyya mucaa TJ khiyya jiraadhu booti gizee hunda mataa ol nu qabda mucaa yaa akhi. Habibi DJ wallahi. Allahu akbar. Wallahi DJ baba khiyya wallahi wa billahi. Awo wallahi. Rabbiin dhagay. Bakkatti sirraa dhimmiftuun darabbi sirraa cufu DJ khiyya. Bani kaamera maal abbaasii kaameraa cufatta woo TJ khiyya bani gizee hunda kabajaan goota mucaa bakka deemtutti giiftiidhaan waxa gargaarsarra gizee jirru. Awo galatoomi wallahi alazim. Video kanallee waraabadha ilaal obboleessi keenya TJ'n maamma bayaaniif qorqorroo guututti qarshii Itoophiyaa 200 gixxim godhee irra kaayeef aboo galatoome obboleessi keenya jazaakumullah maashaallah jaa hundi keessanuu ilmi namaa gaafa nama bira dhaabbatu akkana kunola daqiiqatti osoo nuti kootu bira dhaabbadhu jeniin ol seenee gastii ergatee waan barbaachisu anaa godha jee gixxim godhee irra kaayeef aboo wallahi TJ khiyya galatoome habiibi Mama bayan baati soomana tana Mama bayan baati soomana taas deemtu tana mooraa ta'e fixattee qorqorroo ta'e irra dhawattee haadha mana keetiitiif daa'ima kee as keessatti qalbii takkaa wajji soomantaa salaamu alaykum natti ergeeti rasiida akkatti galatoonfata waan keetii kana fakkeenya nama iddoo bakka ta'u naaf beekaa akka godhamuus ni beeyna natti ergita inshallah sabboontu teenya welcome السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيك أبداني من. فياك أم نكون أبوليتي تين. ما شاء الله. أكشي وامبريدا تيجي رب سراجة لتو. أنا اللي دبني نرجع في. إن شاء الله. هما دبمو. ما شاء الله سبب. الله أكبر. الله أكبر. تيجي ولا ما سرتي أرجع دي بالله هنا أرجع زلي سيرجع ما ولا ما أرجع أوكي. هذا. لو فورس ما شاء الله. Dibba gisee jettu sabboontu teenya akkam? Homa dhibba Itoophiyaa. ما دبيت ما دبان Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi billahi sabboontu teenya dhagee rabbiin ni dansi'a. وابو. Aho ijoollee teenya rabbii isin haa gammachiisu rabbiin kaaba rabbii isin haa gammachiisu faaya duniyaa fi akhiraa rabbi si haa godhu sabboontu teenya. Amiin amiin wallahi. آمين آمين. Wallahi wabillahi maas onnuma irraa beeku wallahi fakkeessuu fi miti rabbiin inshaallah ni danda'a taati birraa quban qabne rabbiin rizqii gurguddoo bakka siif haa buusu siin jenna obboleettii teenya harratti qoon wanti tuuni kaasinaa rabbiitti qoodha rabbiin duniyaan tunu hanga billaacha natti geessu billaacha kun wanni waan xixiqqoo bishaan irra deemtu san hanga sanii rabbiitti geessu rabbiin ni danda'a kaasinaa isaa keessa isin haa kaa'u obboleessa keessan kana qalbii fayyiftanii rabbiin fayyaa duniyaa fi akhiratti isinitti haa ta'u. أيام آمين آمين. Jiddumaan waan sabboontuu kana dubbachuullee wallahi nama wanni ta'uu faana fakkaata wallahi dhiyoo tanallee michiyyoo ijaan qabne takka gizeenii fi isiisanii gargaarsa teenyu wallahi bakkuma nuti teenyu dhuftee ol seentee takkaa gargaarsa tokkorraa nu yaalafteen beektu keessaan nama dhuunfaa kan isiin jireenya namaa gargaartu hedduu tokko jira wallahi sabboontuu teenya waan siin jedhu beeku rabbiin darajaa nam tokko gainin si haa ga'u na darajaa nam tokko gainin si haa ga'u bakka ilmi namaa hiixatee hin dhaqqabne rabbi si haa kaa'u gubbaasan ni danda'a. Haadha warra isaatii wajji yeroo gabaabduu keessa mana isaa galee obboleeyyan kiyya kunoo laal boodaa isin itti na cinaa dhaabbattan jee viidiyoo bareedu kanuu fidaa onna irraa gammannaa fi jaartii isaatii wajji achi keessa kiis wal godhaa tataanii ga'an keessa seenu salaamu alaikum. Maashaallah bareedaadha. Kadir amma rakkoon qabu maashaallah maallaqaa guddaatu argame. Dhaga'uun sitti maa? Meeqaan jedhiifa maati? Waan guyyaa dheengaddaa wanni san mana keetiin na fakkaatti. Nama wayii qawaa achi nu gammachiisee deemanii beektaa meeqaan nuti illee wanni jennu wanni san tahee moontaan. Bare laal anumaa san dubbachuu deemuu jidduudhaan nuti itti galte itti gallaan achumaaf deemtu keetiin duraan marqeetti dhiisee. Maaltu ta'e beektaa galgala mana ibsaa tulle sana achi bulleetuma itti yaanee boruu maasas dabarree maallaqa achi barreessine sanii yoo xiqqaate 400,000 fi olii beekadu birra Itoophiyaadhaan kan barraa'ee
nimbeeka dhiise. Boodarra hoggaa mana ibsaa san cufnee halkan san bullee guyyaa oollee galgala akka Itoophiyaa sa'aa sidimoo sa'a lama walitti deebinee isheetti keessa durbinee gaafannee wallaahi waan nama qaanessu waan nama gaddisiisu hin galle malee Takkallee immoo. waan akka malee garaas nyaataati dhageemee waan goonee sitti hima. Takkallee immoo. Mallaqa san Haa takkallee immoo. Ijoollee Itoophiyaa keessi jirtu tokko lama kuusi digachite malee maalini guddaa waati seenam sun hin galle. Ni beekta gaara guddaan ijoollee sanii ijoollee biyya Arabaati guddaan isaanii Saudii keessa. Saudii keessatti namni maallaqa guyyaa lama erguu hin danda'u yeroo itti fudhachuu illee danda'a. Tokko sani halammafaadhaa nama silaa lubbuu qaburraan argani halkan san halkan mana ibsaa bilisan ijoolluma kan dhuftee keessatti seentee nama maqaa himattee qottee malee. Borummaallee tarii ijoolleen biyya Arabaa tuni qaamaa harkarraa hin qabdu sarraa baay'ee hin qabanii warra islaamu qiimaatti erganii tichi maalinni yeroo lakkaawatee biyya dhaqaa sanillee ni laallee ammallee waan jiranii. Inni qaanii natti haabtu rakkoon qabu geemaan taphadhaa jee murteeffatee beekadhu osoo mana ibsaa san sagantaa fidiin dura guyyaarra walliyaati ni jirta. Geemni sun hin ta'uu jaanii hamzaa keejaa irfaan keessaan goonaa jaanii waan san mana ibsaa cubsiisanii isallee itti oofani waa abdaame. Subhaan qaba. Eenyudha guutaa qamutti godheef. Achirraa reetiin kan rabbiin argu uno isheetti mama gaarragaa boo danda'a. Mana ibsaa sana eega cufaan hundee hin cufne lakkoofsa hamzaa lamaanii duraanii qaba gaafa gargaarsaa saniin qaba hamzaa hijaa birii Muhammad Bayaanaa ergee Muhammad Bayaanii fi Khaliifaa keenya Kanaadaa jiru sanii fi hanga kana guruppii waliin goonee waan reefu itti mana nu cufsiiftan san maal nuun jettanii hin jennu. Aboo gargaarsi nama keenyaa keessaa wanni jaamu kun hin jiru. Garee gargaarsa murtii takkaa wata jaarraa hanga ammaatti sagalee kennee namni gulaa qabu dhabne akkam taanaa jaal. Inde ani gaa diyaaspooraan beeku guruppee keessattis hin beeku wanni qabnu sagalee immoo miskiinaa wajjin walii qabna sana eegan harkaa fuutan tana isinumaaf beekaa guruppii godha nama silaa barbaadde hin jiru gargaarsi akkas jaamus akkuma xiqqatti sani dubbiin hin jiru dadhabnee amma hamzaa hijaa maal nuun jee isinumaa waan itti amantan godha akka dhuunfaatti tokko tokkotti waan nu geenu qoodan nuun jee. Achi deebinee mana ibsaa san bannee maallaqa guddaa waa galchinee boodarra uumaa dhabnee galgala borummaa kophaatiyyaan turee gara namni biran turre yoo agarteetti anuma qofaa ture. Wallaahi waan hin godhu dhabeetiin burqaa afran kan waggaa takkaa ol akka obboleessaatti wal beeynuun takkitti afran kan loota waggaa takkaa ol sirrii wal beeynuun abdii daddarni beeytaa murattuu takkattu sanfaa ni beeytaa nama 8 moo nama 7 namni sun. Amma gargaarsa komantiitii fi gargaarsa waadaa dira sanitti dhiifnee maal goone namuma silaa waliin dhiyaanuun kan fuulaa fi maqaa beeknu san wallaahi naa keessatti galaa harkise. Harkiseetiin ol baase isaan hundi waadaa qabanii abdiin 100 qabee burqaan 27 galcheetu jira takkiteenis 100 qabdee murattuun takkas 100 galchee galee ati maalinni sun hangi tokko galee kan namaaf illee ni jira hangamatti eeguma jirra. Akka sanatti xiqqishoo waa arginee xiqqishoo inni nu sabate malee. Okay, obboleessi keenya abdii deediroo. Obboleessi keenya abdii deediroo. Abdiin halkan taraa duraa mana ibsaa san 40 waada seenee galche. Okay. Achitti illee halkan masan 40 akaawuntii galche malee leenca kan akaawuntii isaarratti hargifteetiin yoo agarre. Yes, leenca kannee jira. Yes, harkee jira. Marii halkan lammaffaadhaa gargaarsa edda waada seenne sun galma gahuu dadhabee jira. Sheetichi kun geema taphachiif nama gargaarsa kanatti hafuuf namaa lulluun jettan jennee kan nuti haasoo jiru san irra dhufee boodarra wannoo godhatee ammallee dhufee kuma 100 qabe. Gargaarsi sun gaa sadaffaadha beekadhu hagiftii sana akkasuma jira. Hakuma futamaa akkasuma jira. Hakuma dhibbaa haa qabe sun ammallee ka sadaffaati. Amma sigalee waan jedhu. Marsaa sadaffaadha. Kuma dhibba sana isaa fi takkitti kuma dhibba seenee takkitti fi inni qaama wal beekan fakkaata. Takkitti illee abdii naasitti ergaa maqaa feetiin ergi jetteeni. Amma itti hundaafuu isaan lamaan eeguma jirra. Waan isaa dura galchanii jiranii. Takkitti afran qal'oonni beekame Hamzaa beekata mana isaa deeggartuu waliin turre takka. Hamzaa beekata burqaa wajjin wal lolan san. Hamzaa ni beekame si. Enim beekee. Isaan lamaanii hafee abdiin oggisumaa guyyaa afur mawwii shan booda eegaa jee
Akkuma obboleessi keenya guyyaa jummaa jaa kanatti illee guyyaa qabatee. Isillee ni gooti, isillee nama godhu takkitti afran kan lollee ni gooti, jidduu tana waan irra jirtu haa tuuni beektaa yeroo saniif illee dabarfatanii godhu dandeessu. Ajaa'iba gooti. Yaa dhugaadha. Welcome boss, ol bahime waa ol bahime atillee waan maama bayaan kanarra jira. Waan maama bayaan kanarratti waan dandeessu atillee kottuuti waan qabatamaa takkanii jira miti. Namootuma bebbeenu kanaani kotta ol baati. Akkasii godhee baraam zaanuu algatta san yoo agarte waan biraa dhabdee boodarra nammoo beenu. Kottu ol bahe boss. Namoota waan danda'u. Amma laal namoonni asirra jiru kuni sabboontuu TJ cimamuu bakka waan danda'an namoota dubbatee jira atilleen kootaati nam tokko ol baatanii hagana jennee obboleessa keenya kana mana galchinee bultiitti goone bultiin isaatu bareedduudha haadha mana isaatti wajjiini ol dhufuudhaaf mana isaa kana galuudhaaf akkasii sagantaarra jira wanni kun beektaa xiqqoo nama yaaddeessa bakka namoonni beeka waan kana dhiira dhalan jennee waan keessa dabran kana namoonni beeka ol baatee atilleen waan tokko ni jira miti akkasitti nuu jechuun yoo sitti ulfaachuu baatee dirqamaa miti jaalalaan sii galee ol baanee shaa goonaa ol baa. Inshallah wajjin beektaa. Abdiin saayiba bubbulee yoo ol bee dubbatees yoo keessumaan nu dubbisees rakkoon qabu rakkoo maammoo bee yoo quba qabaatee quba qaba jeetuma yaada kan namni waan isaa kana quba hin qabne hin jiru. Teessoon isin gaafadhee ture harkadhee jira galatooma. Okay, cimu mugalatome ye Hamza asmanu wani ne nyuga dabbal tijen osoni fi leenca garte wani kan nefsan kaisa baase bo kan wantu ko ne fayyado ante baafate jira kuban qaba baafate jira ya gusuma baafate Muhammad Ustaz Muhammad Arbani beetani enyu jawaro negasana fakata enyu Dubai jirumo Isa baase bi? Isa baase kana fakkaata yoo guruu baadde akkanatti. Okay, bareeda. Sanis baafatee jira. Taatee bareedaadha sanillee taanaani. Tagara kaaniitiin beektaa ammallee namni yoonii fi isaanillee hojiirra jiraanii deemna yoo hajaan ta'e sabboontuu teenyaa seetii jeenis namuutu deeme nutillee. Amza akkana goonaa akkoo qabu mala gargaarsama beeyanii jara lama sarii lakkumaan senjanii eeyina amtuun qabanii akkasaan galchan abdirraa qabnaa jara keenya hanga nuunjaa kana kuma dhibba sadii shantama jechuun maallaqatti qabati bakka dhamallee waa wayii arganne duraan isaan kuma dhibbaa kuma dhibba lamaa takka waan jiranii inumaa uummata kanaan dararree uummata ulfeessinee waan ifin dararree isaanis dararree namanis dararruu miti. Hanga duraan jenne sanis yoo arganne bakkatti gaafa gale kunis gaafa bakka takka gale beeka dhumaan dhagaa wayyaadhaa. Boru sultanis wanti kun tawakkaltu damsa keenya nasiiba beekta amma dineenni rakkuma irra guutee fi gurbaan kun yoo xiqqaate nama guyyaa takka illee wati rabbii quraana garee nama soomane nama salaatee rabbi biraa waan dhabu rabbiin oofaatuma irra fide guyyaa isaa guyyaa kun hundi keetii miti beekatu guyyaa keetii jira malee. Guyyaan kee immoo mariidhaa fi abdiin barbaachisu osuma deemtuun si geessa akkanumatti irra si fida. Ana mana pun akhirnya tuh daripada mana juga tim biasa sekarang tuh wallahi sarga tuh boleh juga. Dapat tuh di dalam sih itu balada kayak gujah kali kan buruk apa kate jecah orang terami sinda kayaknya. Gujah kali kaca lift dia tuh namni dufe bekalal ka tuh hata karena mangga pada gujah kali lalab deh bela tinjra yokan ebo deh tinjra aja tuh nama bisa sih kabura kartu. Gujah kali kamu kaca lift dia tuh garasi kufati. Bakka namni waan ati raawwanti jenne takka jechuun akkuma ta'etti san guyyaa qaba namuutu. Akkasuma Hamza keenya findirariin asii booda nama eenaa ol seenaa kottaa waanta seenaa midhaan bingoon akkas rakkoon qabu. Osuma deemnu akkanuma finna akkanuma cufnaa naamanii ni cufama maalee ni kuyyoor biyye ni cufama. Taate boqaan boodotni deebitaanittis goonee cufna rakkoon qabu inshaallah. Akkas guyyuma isaa irra mufteettu irra buusaa oofna kaanis nama beeknu namatti irra dhiyaannu keessaa nama gaggaafannaa fi ifinna inshaallah fi. Bakka taate TJ bilbila kee wanni naa goota akazeelii tokko kachi jiru yoonii fi akkuma afaaniin jaan ta'uu baatee dhugaadhaan ka godhan taate itti erga akkuma kasabboontuun sirratti erga itti zeelii sanirratti aadaa barsanii kasekeetii fi kasabboontuullee wal qunnamaati kasi shaanuu godhaati. Bal'inaan wajjin jira galatooma ulfaadhaa obboleeyyan kiyya isin warra gizee hunda nu boonsu isiniin waan hin jumbee wallahi naa galatooma jiraadha anillee hin gabba'u deema. Salaamu alaikum walitti dachaana. Oke, yang jauh lagi ada pun gue. Iya. Dabal
Amma laal Ustaz Ahmed amma ani akka yaada kiyyaatti tokkoffaa wanni inni godhuu qabu akka naan juutti yoonii fi yoo rabbi qorqorroo tana irra fideef gana agarteemi waan biraa bakka yaadumaa hin qabuun jaan akka kiyyatti jechuun yaadeef sammuu if cimquu hin qabu bakka achi booda keessa taa'ee rabbitti kadhachuudha yoo lafallee rafu akka yaada kiyyatti. Kajiri kenya sabuntu amani bakharan de wada mashallah wala garak mutakanna awati je follow de bisinu abshar wala garak ko ngabu galato ne ba yeddu je wadu Amile follow de bisi okay abshar wala no DJ ya sabu bilbil na irga hasan oh bejira okay asir gu sabon haye baka jaba dawjiran jira ايش jaba dae undi hasan ربي سي اگر غاب amin تاتي تلا دي راي تاتي ay galatoma ما شاء الله اكو تباتي قالت نمر كي سربي نو بسوت يا ابو ربي زدادوتي اما سلابر يا ولا ونا غرو تنا رب ما في دي نغانتي چيغابو چيغا وهذا بوجا لما تنو نغر سلا والله استاذ ميدو بدا استاذ مركانا غازني سمجه كي بوجا ما برادي سادي ربي سوجي جرا والله دوا مغرا ربي نبو मैं बना दूध पर السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله والله वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह كما وجهني فيديو اللي بنون تكونت أيه وان انجرو والله ميرا في سراج لجل أنا كته سادة تبقى انجرامتي الرأي يرون في جرتكم مخرط الآني في تاني بقى أوغاني سام مخرط الآني في تاني بوجه وعندنا وري فيديو جتن ريكورد قلت ولا في قلت أبدا قلت لا أبشر ما توقعن قد يجيو أكنا كربورم أوفن وجدوا خان اللي سرانو في كلالي وانا ركعي نياتا تو يوسف قونا نانجني كربورم قيان كنت تبغى سان نانجنين سبوا أنا دلقان كابوني سنانجت ماليو خام بكاري سنانجي يرفرا خدير كنان كبو خدير yo مارد أسفينا نانجده قطر مارد أسفينا نانجده بيتا أنا شمار وينان دلقاتهم بربادا بوي jadi akka qishnaatitti osoo haasawaa jirru rabbiin kun keessa yaana waan nan keessa jiru na beeka akka tasaatitti qaamne wallahi rabbiin ani waan hin jedhe wallaale sanuu Kadira mali fi live tu fi gar bisitimu maite habibi mali fi live tu fi gar bisitimu khale gargala walina soine jarri maalla ka jeesollee waada muduroon isaanii guunne kana bira dhufallee numaati miti wanni kun nagala biratee qabanotina turan afatti hafti wannummaan taatu sun haa taatu geema sanii taphachuu barbaada geema sanatti naa qabinaan jee wallahi billahi taala ana maree kooniin qiyaa dhufee fi guuzaa argadheetiin jira achi dhaqee ta'uun bakka isaa waliin jiranitti agantaa kan achi banee yoo hin taatu jaan gargari uumeetuma geema kan akka inni har'a qabamu godha yoo hin taatu jaan kophaatti geessaan hin danda'u hin taatu dhiisee cina tulfaatti bakkuma uummanni hedduus hin jirutti geema irraa isaa haadha organigeetiin jaa dhufee wallahi saniif hin dhufe saniifin iman tabadda jeeba jalqabuma waan nan godhe yoo sii galte daadhe hamza hajji kun sibira daddabee jira galatoomi maaliif isaan hin jiini hamzaati warra koommanni kasii jiru tana dheegatte nu bira dhuftee kuttee maalirra geessanii achumarraa haatee bara sii galee ani waan hin barbaadu ta'uu qaba. Amma gaajjarri dhufee cufee ammaas akka itti geema gannu sun jiru sheekh Asmaanuu obsa ammallee tageemaa sana dhumaa obsa rakkoo dabartuuf jennee waan inni dabarte kafarran kaa'anii. لا والله قرقرمان تنرار خايمنا ركون قبل والله شراء وانت كان كمان ناجي تملي ركون قبل شراء لقانا ركون دي دبرتي بيتا ما كان من دبرو أبصانا سنجيرتا دبال عملال ونجرو يوني في كرتي محمد بيان لكي جيما 60 abdii qabaa kajuute waan kana booda godha ammoo san agarteemi yoo ka jechuun inni namni waa jagalee fi lakki dhukkeessa kaasisiif naati bulsii goonaa jeeni yoo jiraates haa itti buqaasu jennaan
Lakki immoo gartee gaa kun immoo gammaati beek immoo gara keetiin cinqii silaasi jirtu waan obboleessa keetii rakkatte san sababa taate rabbi gartee nurraa laal waan nuus anaas siis furee beek rabbiin alhamdulillah qaba. Ta kanarraa hafe immoo akka kaanitti isin haftee yoo jee isaa beekata. Sunugaadha. Maali beektaa waan wadeen gadda mana ibsaatti waliin haasaa ture tan namni keenya sheekaa geemii taphataa sheena kamii geemii taphataa qabii ganda dhiisii dirqimni godhanii agartee jirtaami. Sanumaan gadi ndenge difaa goonee ittiin jalaa midheenee ammallee nu baasu ittee guyyaa lamaa taa'ee asirratti deebinee ammallee booda difaa nu godhanii keessatti deebinee wannoo goggoonee amma qorqorroo irra ni kaa'ama miti irra ni kaa'ama. Garuu immoo dabbaan ammayyaa kanarratti nama dhufee akka shaamzaa shee jaabir sanfatti dhiyootan afaa akka dhiyootan haasan. Keesaan maarree booda bitana keesaan laallaa nama juu aan nama gargaaruun feene ittiin beekan wooma biraatu maama biyaan dhiise maama biyaan kan leewwan dhiisan baanuun. Hatta walau kaana nama biraa osoo nama birallee ta'e nama san gargaar namni yaada kana fide san keesaan akkana goonaa koottaa nama juu waan san dhimma silaa ajandaa yeroo saniif ol bahame san harka keessan naqatuu hin barbaadu fashalsu barbaadattiin beekan. Arraan boodatti. Keesaan dhaynee bari boodara dubbii nu marti as deebisanii sinuma mana koo tokko dhaagenetti nu dhiisanii kutanii achi booda salaamu alaikum woo gurbaan tokko erga jira fakkaatti laa kun olaa turullaa maasha Allah alee. Maal erga yaa'u cimuuma ta'uu baatu. Gammadu. Wallahi billahi jinee muudha. Yaa Rabbi gammadu. Yaa Rabbi gammadu 50. Qoosiin garsaa baay'ee. Naafi ulaa sangachuufi. Dafi kootu dafi 50 nu seene. Dafi natti qaa'a. Yaa Aboo Aashaa Abbaas tanaas cufi gad. Aywa. Yaa Rabbi gaati. Ilaahi. Yaa Rabbi gaa. Shabakan kiyya sirma jira. Awun isi gaadabbaan rabbii jiru keessa gadin deebi nu keessa gadin dongore gaaw way. Shabakan kiyya sirma jira sila natti. Wallahi sirri jira dabbaan shabakan kee sirri jira. Oye bilbila nasitti ni xayyaara godheetiin deebi'a qoya sirraa inni ta'uu jira waan ta'eef. Wallahi billahi ni jira. Dabbaan xayyaara gootu ta'i. Wallahi dabbaan miliquuf deemu. Hin feenu dabbaan. Dabbaan rabbii jii milikin. Yaa Rabbi yaa Rabbi. Cimee muuna. Dhagee cimee muuna. Yaa Rabbi. Cinimuun barsaa. Yaa Rabbi kumni shantam seenee akaawuntii ishee Muhammad irratti. Yaa Rabbi kumni shantam ustaaza Muhammad Biyaan irra seenee. Koy walaaleena. Allahu Akbar. Yaa Rabbi gaa guli maasha Allah kullu umti keessa maasha Allah cimumu haadha abbaa kiyyaa du'aa naa godhaa jee please du'aa godhaaf ammuma of qabee ammumaan tana 50 galcheef jira. Ustaaz Muhammad Biyaan isaa akka rakkatee lubbuun asii galtee yaa Rabbi isa na keessa juu jaartiin irra dhaltee ulmaan warra bira jirti. Dhageessanii mana kana taatu qorqorroo irra kaanne qaba.